miidiyaan taphatu eenyuyyuu kan wargaafatu miti. Ammoo biraan keenyaatti yoo fide keessumaayyuu gara Oromiyaatti odeeffannoon hawaasa keessa deddeemuu keessatti har'aani Oromoon keessuma ammoo gara baadiyyaa Oromiyaa keessa kan jiraatu odeeffannoo argachuun isaa baay'ee xiqqaadha. Hin jiru sadarkaa jedhamu irratti jira yoo jedhame waan dhugaarraa fagaatu miti. Keessumaa ammoo odeessi bilisa ta'ee kan namni hundumtuu mirga odeeffannoo argachuu qabu madda walabaa irraa argatanii hin jiru. Kan jiru kanuma mootummaan abbaan irree harkaa qabu sa'aatii 24 akkuma jirutti uummatatti gabbarraa kaa'ame miidiyaan egaa haala biyyittiin duubatti haftuu taatee carraan gama sooshaal miidiyaa yookaan immoo intarneeta kana faatiin waa fayyadamu inni kun baadiyyaa Oromiyaa keessatti akkaan rakkisaadha. Sanuu haala quunnamtiin hawaasummaa adda jechuutu akkasii keessatti. Kanaaf iyyuu reediyoorraan gama shoorturizimii qophiin darbuu uummanni gamuma argatee fi carraa argate hundaa inni kuniyyuu carraasaa argachuun baay'ee ulfaataadha. Uummata kana keessaa nama meeqatu baadiyyaatti reediyoo kana harkaa qaba yoo jennee ilaalle rakkoon Oromoon keessa jiruu fi hiyyummaan sabni kun keessa jiru akkaan baay'ee ulfaattu waan ta'eef kuni jira jechuun nama rakkisa. Ammoo haa ta'u hanguma argatee fi ollaarraa ollaatti naannoo jirutti bakka hojiitti bakkuma argate hundumaatti carraa argate hundaanii walirraa odeessa wal keessa deemsisuu aadaatiin illee kan qabu Oromooni karaa akkasii irra guddaa odeessaa gama shoortureetiin darbu ni argata waan ta'eef akkaan barbaachisaadha. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo waan argatee fi qaawwa argate hundumaan odeessa gama miidiyaatiin darbuu dhimma itti bahaa ni hordofanne fi kanaaf sagalee cunqurfamaa kan ta'e reediyoo haa ta'uu gama sooshaal miidiyaas haa ta'uu hanguma hanga xixiqqaattee jirtutti dhimma sana keessatti illee dhimma itti ba'uuf ni tattaafata waan ta'eef waraanaafis akkaan barbaachisaadha. Hamma kanadha kan inni jechuu danda'u jaalanne. Jaalmarroo hedduu galatoomaa. Mee gara warraaqsa galaana uummataatti isin ceesisa. Warraaqsi galaana uummataa kun yeroo haalaan ulfaataa uummanni jireenya hawaasummaan hedduu addaan faffagaataa jirutti labsiin koomaandi poostii guutummaa biyyattii keessatti deemaa jira. Manni barumsaa cufaadha. Yeroon isaas gannadha. Namni walitti dhufuuf iyyuu sodaa qaba. Akkasumas namoonni garee ammoo yeroo isaa miti gaafa barbaachisu labsinaa jedhu. Haa ta'u malee haala walxaxaa akkasii keessatti warraaqsi kun gaggeeffamaa jira. Kun akkamittiin milkaa'uu danda'e? Egaa gaaffii ati na gaafatte alattuu gaaffii ta'u namoonni hedduun yeroo isaa miti kan jedhan anillee dhagahu. Inni kuni silaaftuu warraaqsitti warraaqsa uummataati. Sabni Oromoo hundi gama danda'e hundumaanii irratti hirmaataa jirudha. Nuti gama keenyaan waan waraanaati kan hojjennu. Waraanni bilisummaa Oromoo daandii inni irraa imalaa jiru daandii afaan qawweetiin bilisummaa argachuuti. Kunis immoo kan ta'e maaliif akka ta'e yeroo hedduu dubbachaa ture. Daandii kana nagaarra Itoophiyaa keessatti akka aadaatti sabni waan barbaade argachuu danda'u waan cufaaf ta'eefi inni gama uummataan uummanni immoo ofiisaa waan qindeesse akkaatuu jettee haala walxaxaa akkasii keessatti warraaqsi akkamiin ta'e jette inni kun gaaffii wal nama gaafachiisu iyyuu miti. Akka inni itti ta'ee namni ganni hin ittisne yookaan roobni hin ittisne yeroon hin ittisne bakki hin ittisne ofirraa oolchuu hin dandeenye du'uutti kan jira. Namni du'aa jiru tokko ammoo warraaqsa yookaan immoo falmannaa yookaan immoo diddaa yookaan immoo ofirraa fincilee waan isatti dhufaa jiru ofirraa kaasuuf yeroo eeggachuu yeroon kennuufi. Kanaaf namni kan inni qabsoorre jiru. Yeroon isaa amma miti bormuti ittaan miti akka jettee beellama yeroo itti qabduu miti namni du'aa jira waan ta'eef waan du'aa jiru sana ofirraa kaasuufidha. Dhiphiittataa jira. Dhiphiittannaadha yoo jenne inni kuni
akkasitti jecha sanatti illee yoo dhimma ba'an irra bareeda. Itti ibsataa jira hawaasni kun. Nama du'aa jiru tokko nama du'uuf ammoo gara boollaatti adeemaa jiru tokko yeroon isaa amma miti ofirraatii wanjoo du'aa hin kaasiini yeroo ati itti wanjoo du'aa ofirraa kaasuuf jettu anatti murteessa jechuun baay'ee ulfaadha yakkallee inni kun. Nama du'aa jiru tokko dhaabbattuu na eegi anatti firmataa yerootti immoo ofirraatii du'a kaasu immoo anatu sii hima jechuun kun yakkaa jiru. Kanaan durati uummanni kuni ofirraa lolaadha ture. Ofirraa lolee ilmaan isaa itti gabbaree waan argachuu malutti dhiyaatee ture. Warruma har'a immoo ofirraa hin lolii yerootti loltu natti murteessa jedhantu immoo waan inni itti ilma gabbaree intala gabbaree jaarsaaf jaartiin itti dhumatanii daa'imni kaa'imni itti dhumatanii guduunfachuutti adeeman sanadha warruma harkaa baate naannee immoo har'allee falmannaasaa yeroo itti murteessuu barbaade. Egaa kuni kan uummataati nutti laaftu akkuma jettinee waan murteeffanneef daandii nu baasu irratti waan hojjechuu qabnu hundumaa hojjechuu itti jirra. Uummanni ammoo yeroo waan isaatii laachuu hin dandeenyetu mana isaatti itti dhufe waan ta'eef waan mana isaatti itti dhufe nama si bira dhaabbatee si biratti qalamaa jiru tokko dhaabbattee hin eegdu jaalanne. Ofirraa yoollee waa gochuu dadhabde hanga miilli keetti baaseetti baqatta. Namni biraa garuu fagoorra taa'ee bakka sanaa hin baqatee yeroo baqachuu hin geenye akkasittiin akka jechuun wal fakkaatti. Nama sirraa ajjeesuu jiran sitti dhufuuf immoo yeroo jira waa yoo gochuu dadhabde irraa baqachuullee carraa yoo qabaatte ni tattaafatta. Hin tattaafatin akkasitti jechuu sanatu akkasittiin mul'ataa jira jechuudha. Kanaaf warraaqsi uummataa kan inni adeemaa jiru haa guddatu haa xiqqaatu du'atu akkas nama taasisu. Beellamata hin qabu. Eenyuyyuu beellamuufiidha hin danda'u. Abbaan dhimmaa uummaticha roorroo keessa jiru dhumataa jiru kana waan ta'eef. Abbaan dhimmaa immoo akkaataa itti gubataa jiruu fi waan isa gubu waan keessa jiru ofiiti beeka. Akkatti keessaa bahuu danda'u ijoollee waa gochuu dadhabe akkatti keessaa bahachuu danda'udha tolfataa jira sabni kun waan ta'eef kanaaf yeroo itti qabuun hin danda'amu akkan hubatutti jechuudha. Waan warraaqsa kana uummata tarkaa qaba kan uummataa fi kan qeerroo bilisummaa kan qarree bilisummaa Oromoo kan saba Oromoo hundaati. Uummati egaa kanaafidha kana murteeffate natti fakkaata. Warraaqsi kunis kanumaaf waan deemaa jiru natti fakkaata. Galatoomaa Jaalmarroo ajjeechaa hidhaa fi gidiraan Oromiyaa keessatti daran hammaataa jira. Isinurraa tuttuqxaniittu. Kun akkamiin furmaata argata? Oromoon kana ofirraa dhaabuuf maal gochuu qaba jettu? Egaa kuni kan inni furmaata argachuu danda'u yoo sabni waan barbaadu argate qofa. Yoo namni waan barbaade kana hin arganne hanga sabni sun jirutti sabni sun immoo hanga gabrummaa jala jirutti falmachuun hin dhaabbatu. Falmachuun hanga jiraatetti ammoo wareegamni addaan hin jiru. Kanaaf iyyuu wareegamni har'a Oromiyaa keessatti bakkaa bakkatti kafalamaa jiru hundumti isaatu gatii bilisummaa argachuuf taasifamaa jiru. Kun ammoo kan inni dhaabbachuu danda'u gatiin bilisummaaf kafalamu kun hundumti isaa kagoolabamuu danda'u bilisummaan barbaadamu kun yoo argame namni akka barbaade sanatti keessumaa sabni Oromoo akka sabaatti waan barbaade harka gaafa galfate dhaabbata. Egaa isa kana immoo akkamittiin uummanni kun harka galfachuu danda'a ka jettee fi uummati waan barbaadu irraa harka galfachuu fi hojii ittidha jira. Hojii itti jiraachuu isaa keessaa tokko kunoo kaka'umsa mataa isaatiin hooggansa kamuu osoo hin qabaati. Rakkoon roorroon manaa isa baastee uummati kun karaa jiru hundumaan akkaataa isatti fakkaateef na baasa jedhee tilmaame hundaanii qabsoo gaggeessuutti jira. Uummanni kun yeroo dheeraa obse yuuti. Maaliif yeroo dheeraa obse anis atis kabeennu Oromoon waan barbaadu gara argachuutti adeeme fakkaateetu xiqqoo burjaajii afafaajii fi dogoggorri gowwoomfamuun yeroo gabaabduu tokko uumamteetu har'a tolinnaa borii tolinnaa fi obsaan tureera. Obsi sun immoo daangaa waan godhatee daangaan sun immoo bakka waan ga'e natti fakkaata gaa uummati amma akka jiru kanatti. Kanaaf iyyuu qabsoon yoomiyyuu hanga jiru wareegamni hin dhufu yoo ta'e wareegama kanatti akkaataatti firii godhadha tolfachuu qaba san
irraa kan hafe qabsootti jiraachuusaa kan walli shakkisiisu waan tokkoyyuu qabu jechuudha. Namni yeroo bakkarraa bakkatti du'u eessatti du'u hidhamuu ajjeefamuu roorrifamuu ari'atamuun yeroo mul'atu kuni sabni wayitti jiraachuusaatti mul'isa. Akka durii akka hoolaa wadaroo mormatti hidhanii yeroo barbaadanitti bakka barbaadanitti geessanii ugguranii kaa'uu fudhachuu jiruutti jiraa jechuudha sabni kun. Hidhuu isaarraati immoo waan isa mudatuuf gatii kaffaluutti jira. Gatiin kaffalamu kun ammoo xumura silaa rakkoo isaa gabrummaa amma keessa jiru kanaanidha buduunfaa godha jedheetini amanan akkasittiini. Addunyaa kanarratti karaa nagaa warri bilisummaa ofii argatanii lakkoofsaan baay'ee xiqqoodha. Hin jirullee sadarkaa jedhamutti. Warri ammoo gama qabsoo karaa sibiilaa taatu qabsoo haala kamiinuu gaggeeffamu ka aadaa, ka artii, ka amantii, ka haala kamiinuu qabsoo gaggeeffamu keessatti ka tola gara guduunfaa qabsoo isaa xumuraa ka'ee jiru hundumtuu gatii kaafaleera. Kan Oromooti sanarraa adda miti. Kan Oromoo yoo aanirraa ka adda taasisu jiraatu dheerachuu isaati yeroorraa yerootti injifannoo argatetti goolaba gochuu dadhabee harkaa bahu. Haalli akkanaa kuni ammas deebi'ee Oromoo akka hin mudannee fi injifannoo ilmaan isaa kana tikfachuu fi goolaba itti gochuuf akka namoonni dhuunfaa yookaan gartuun dhuunfaa fedhanitti osoo hin taane sabni kun waan fedhu hanga argatutti itti deemee akka sabaatti waan barbaadu gaafa argate gaafa xumura godhachuu danda'a jechuu barbaada. Ulfaadhaa uummanni Oromoo yeroo kamuu caalaatti abdiin isaa tokkichi waraana bilisummaa Oromoo ta'eera. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo gargaarta jedhamee wareegama guddaas baasaa jira. Amma haalli waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru abdii uummata Oromoo ni guutaa? Sochiif tarkaanfiileen waboo maal fakkaata? Egaa sochiin waraana bilisummaa Oromoo akkasumas tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo guyyuu kamaa namuu dhaga'u keessumaa naannoo Oromiyaa sochiin waraana bilisummaa Oromoo jirutti uummanni dhiyaatee jiru waan quba qabu. Sochiin kun yeroo hedduu miidiyaa egaa kan silaa irratti haasa'aa turre. Miidiyaa walabaa waan kana gabaasuu danda'u gurra uummataa buusuu danda'u argachuu dhabuurraa yoo ta'e malee sochiin yeroorraa yerootti jiraattu diinuu yerootti dubbachuu yookaan dhoksuu dadhabuu dubbatutu jira. Uummanni waraana bilisummaa Oromoo jiraachisuufis wareegamni kafalaa jiru dhugaadha akkaan ulfaata ammoo gaafkuman sila jedhee namni bilisummaa barbaacha manaa ba'e bilisummaan immoo karaa nagaan dhibame wareegamaan malee dhufuu hin danda'u. Bilisummaan tola dhufe hin jiru addunyaa kanarra waan ta'eef kanumaafuu waraanni bilisummaa Oromoo akkuma irra deddeebi'ee dubbachaa ture kana duratti fedhii uummata Oromoo guutummaan guutuu fi lubbuudha kennee jira. Lubbuutii olitti wanni kennuu danda'u hin jiru. Lubbuu isaa ammoo saba kanaaf mararfataa hin jiru. Kanaaf gaaffii uummata Oromoo deebisuuf wanta barbaadamu hundumaa sadarkaa lubbuuttillee hanga lubbuuttillee ni kafaluutti jira. Kanaan gaaffii uummata Oromoo deebisuuf immoo duubatti hin jennu jechuudha. Sabni kun ammoo waraana kana bira dhaabbatee gaachana ta'ee fi irree utubaa dagalee walii ta'eetu waan kana goolabachuu dandeenya waan ta'eef wanni Oromiyaa keessa jiruti ammatti isa kana. Kanaaf sochii waraana bilisummaa Oromoo gaaffii uummata Oromoo guutummaa guutuutti ni deebisa. Eeyyee gaaffii saba kanaa hangamuu ta'uu hin sharafnu jechuu fi waan inni barbaaduuf ammoo lubbuu kennuutti jirra. Lubbuun keenyi dhiigni dhangala'uuf lafeen cabu ammoo gaaffii uummata kana ni deebisa ni amanna. Hayyee mee gama biraatti immoo ceena. Uummanni Sidaamaa mootummaa naannoo ijaarrachuutu dhaga'amaa jira. Faallaa isaa immoo mootummaan naannoo Oromiyaa paartii Biltsiginnaa jedhamuun diigamuuf irratti hojjetamaatu jira. Kan akkamiin ilaaltu? Egaa inni kun uummata Sidaamaa sochii taasisaa turanii fi qabsoo taasisaa turan keessatti maal barbaadu maal argatanii hangamtu isaan hafee hangam immoo argataniin kuni
deebii kaa uummata Sidaamaa deebisuu danda'u ammoo hanga argatan sanatti gammachuu haa qabaatanii fiichi wanti barbaadan haa jiraatu suni kaa uummata Sidaamaati baga gammadan jechuun immoo hin barbaada hanga argatan sanaati. Paartiin badhaadhinaa jedhamu Oromiyaa keessatti yookaan immoo federaalizimii dhugaa kaa naannoleen mirga guutuu qabaatanii walooni mootummaa federaalaa ijaarratanii sana diiguutiin gara mootummaa abbaa irree bakka hunda to'atuu fi naannoleen aadaan afaan hundumti akka baduu fi gara paartii tokkicha biyya tokkitti sabaaf sablammoota jiran hundi cabaqee afaan tokko aadaa tokko saba tokko ijaaruu adeemsa sana ijaaruu keessatti diigumsi adeemaa jiru jira. Inni kun akka tokkotti yoo laalle muddamsa biyyittii keessa jiru karaa tokko hafuura baafachiisaa karaa tokko ammoo ukkaamsaa deemuu aadaa kanaan dura turetu ammas adeemaa jira. Gaaffii mirgaa sabni Sidaamaa gaafatee jaalalaan miti kan deebi'ee yeroo darbe eenyumatti illee kaaquba qabnu wareegama guddaatu itti baheera. Kanii falmate yoomiyyuu waan barbaade inuma argata. Ammas biyya kana keessatti ka argaa jirru humnatu nama barbaachisaa. Humna yoo taate baate eenyuyyuu ni sodaata. Sabni humna hin qabne immoo lakkoofsi gatii hin qabu. Egaa yeroo darbee waan jaarsummaa sooshaal miidiyaa kanarra adeemaa jiru sabni miiliyoona 5 qawwee waan qabuuf kabajame. Sabni miiliyoona 50 olii immoo hidhachuu waan dadhabeef waan wal hiikachiisee salphifame ka'etu namoonni kaajjabbii isaanii kakkaahaa jiranii dhugaa lafa jirtutu kana. Kanaaf ayyuu gaaffiin saba Oromoo deebii argachuu kan inni danda'u Oromoon tokko ta'ee irree ta'ee humna ta'ee wal ijaaree hidhatee yoo qabsoo hadhooftuu kana gaggeessee xumuratti godhe qofaa waan ta'eef abbaan inni ta'e yoomiyyuu waan barbaadu ni argata. Gaaffiin saba Sidaamaati kanaan wal qabata. Diigamuun Oromiyaa fi saboota biroo keessatti adeemu ammoo wal faana dhaabbatanii gaaffii mirgaa gaafatanii waloon guduunfaa itti gochuuf dadhabuudha na agarsiisa. Naan akkasittiin isan hubadha. Galatooma Jaalmarroo uummata Oromoo biyya keessaaf alaarraa woboon maal eega? Egaa waraanni bilisummaa Oromoo waraana walumaa galaa qabsoo bilisummaa Oromoo harkaa qabu. Qabsoon bilisummaa Oromoo immoo biyyarraa haa ta'u yookaan dhaaba siyaasaarraa biyya ollaa kamuus haa ta'u biyya fagoo qaama kanirraayyuu gargaarsa hin qabu. Qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoo ofitti hirkannoo ilmaan Oromoo akka sabaatti keessumaa ammoo saba dammaqee maatii xiqqoo irraa maatiin sun ammoo gumbii ofii qullaa godhee kiisii ofii keessa duwwaa godhee ilmaan ofii hagattee booyyee karkarroo wal'aansoo wal qabee waan argatu irraa waan gatii gibiraa xaa'oo fi buusii garagaraa saamamurraa waan citta waraana isaafi kennaa kanaan waraana ijaarratee baay'ee waraana ofitti hirkatee sabatti hirkatee deemu waan ta'eef uummanni Oromoo lakkoofsaan hangana ga'u kuni waraana silaa isaaf maluu daangaa isaa tiksuu danda'u dhabuun isaa rakkoo inni isarra buuse balaa amma itti aggaamamee jiruuf isa saaxile hundumaa beekuudha qaba. Waraana isa gidduu ijaarrachuu danda'uutu itti jira. Waraana isa ajjeesu, waraana isa salphisu, isa reebu, safuu aadaasaa, eenyummaasaa sarbu osoo hin taane waraana irree isaaf ta'u, gaachana isaaf ta'u, dahoo isaaf ta'u qabaachuudha qaba. Kana ijaarrachuuf ammoo keessa alaani mootummaa guutuutti waraana kanarratti investi gochuutu irraa eegama Oromoon. Investi gochuu yeroo jedhu riphee lolaa ta'ee sadarkaa jiru irratti qofaa osoo hin taane biyya bilisa taate jirtu keessatti waraana inuma nama barbaachisa. Oromooni waraana har'a bosona jiru isaaf lolu qofaa osoo hin taane hegeree isaa boruufi waraana qabaachuudha qaba. Waraana isa dachee bal'aa saba guddaa kana waraana ittisuu danda'u qabaachuudha qaba. Kanarratti investi gochuutu irra jiraata. Kan keessaati kan dhalaati. Haammannoon kiyyatti isa kana. Fayyaa ta'aa gaaffilee kaasne keessatti waan osoo hin tuqamin hafe tuqamuu immoo qaba jettan jiraa?
Ayyeegaa gaaffiin na gaafatte gaaffiima haala yeroo waliin jiru anis waan addaa kanarra adda ta'e hin qabu ammoo sabni Oromoo egaa yeroo ciniinsuu hamtuu keessa jira ciniinsuun isaa kuni yookaan dhalachuu yookaan gatachuuf waan deemu fakkaaturra jira ciniinsuu akkanaa hedduu keessa darbe sabni kuni akka rimaa goromsaa mucha itti naqatee jabbii irraa eeganii itti eeggatatuuti ta'aa ture ammas kuni akka nu mudanne yeroo hundumaa Oromoon nama osoo hin taane sirna jala deemuu danda'udha qabaachuu qaba nama jala deemu osoo hin taane namni ni jijjiirama akka namoonni hedduun Oromoon hedduun qabsoonii baabura sana immoo irraa harca'uu fi irra koruuni waan jiruuti jedhanii qabsoon nama jala osoo hin taane sirna jala ta'uu qabdi Oromoo waggaa 10 eessa ga'uu qaba 20 har'aa'oo walakkaa jaarraa tokko har'aa'oo sabni kun garamitti deema dhaloota akkamii horachuu qaba dhaloonni hegeree Oromiyaa taate Oromiyaa nu harkaa fudhattu dhaloota akkamii taati Oromooni akka sabaatti iccitii akkamiiti qabaachuu qaba kanarratti sirni gadhaabbataan tokko kadalagamuu qabu namni ni darba paartiin siyaasaas ni ijaarama ni diigama sirni iccitii sabaa hegeree sabaa harkaa qabu garuu hanga sabni sun jiru ni jiraata waan ta'eef Oromoon sirna akkasii ijaarrachuutu sarraa eegama garaagarummaa paartii siyaasaa adda addaa keessa jiraatu garaagarummaa haala ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaachuu inni kuni waan yerooti kun hundumtuu garuu walitti dhufee hegeree sabaa Oromoon akka Oromiyaatti akka biyyaatti waggaa 10 20 30 akkaataa kanaaniin gara kanatti adeemuu qabdu waan jedhu irratti garuu sabni walii galuu danda'utu isarra jiraata namni nama ilaaluu osoo hin taane sirna ilaaluu sirna akkasiis immoo ijaarrachuutu irraa eegama dhaamsi kiyya kana fayyaa ta'e.